jira yoo qabsaa'u goonni hinda baradhiisa onnee qabaatan deema akka ormi baadhee dhufeetiin haadha teessan saamu kanatti saamaan dhugarsiisa maali rasaasni keessan haadha oromoo malee hin danda'u እናታችሁ አፈርት ብላ haadha oromoo malee hin dandeettanii isin haadha teessan galiidhaan jennaan gowwaan galeen itti dhaanee jiran wushooch nama arsiti hundi keessan bataam itti nama arsitan bar nama gubdan bar an haadha akkasii san dhabee bar du'aan dhabee garuu baguma cinqii keessan kana rabbiin haadha tiyyan garsiisin ayasaasinaachuu minde maali isin haalan qabdanii isin maal abbaa keessanii afaan banta koomentii jalatti dhugaa rabbii maali coraa dhabuun kun jira barkoon nama arsuu kun akkamisin arsine hay fincaan isin irraa dhiqu isin nyaachisu bar haati isin irraa akkatti aangoof jecha reebdan kun jechuudha harmeen oromoo oromiyaa keessatti dararamtu wallootti dararamtu wallaggatti dararamtu jimmatti dararamtu arsitti dararamtu baaletti harargatti gujitti booranatti dararamtu harmeen oromoo tuni badiin jarri qabdu isi warra hadha jara dararu kun bosona taa'ee kun aangorra taa'ee dararu waliin mari'achuu diddaaf ka bosona jiru fi ka aangorra jiru jidduutti rakkoon harmee keessan harmeen oromoo qabdu yoo isin dhaluu taate malee maqaa keessan hun beeytu bar tiktok hin qabdu bar facebook hin qabdu bar ifaa hin qabdu bar mana gaarii hin qabdu karaa nagayaan qabdu nyaattee hin bultu bar damoosa isin hin gaafanne bar naada balaa isin hin jenne bar waa takkaayyuu hin qabdu rakkoon harmee oromoo maa inni dhakkoon amma gaafidha kun hoggantoota oromoo warra ofiin jedhuuf warra Itoophiyaa bulchina oromoo bulchina ofiin jedhuuf warra mootummaan kun mootummaa oromooti ofiin jedhuuf warra mootummaan kun nuun taane muka itti naqnee buqqisuu qabna ofiin jedhu hundi keessan maali isin ka haadha keessanii gaachana taane rasaasni keessan haadha keessanitti dhuka'uu malee faannotti dhuka'uun beeku aangoon keessan haadha keessan hidhuu haadha keessan tumu haadha keessan sabsabaa baasu haadha keessan guyyaa guyyaan birrii irraa guuruu malee diinatti dhuka'uun beeku maali siyaasni fokkataan harmee teessa irratti geggeessitan ila ana kana yaachisu oromoo mililik fixuu dadhabe kakadhee isinitti himaa wallaahi abbaan feetana jaaladhu abbaan feetana jibbi ene miyyee wanni an kakadhee isinitti himu abbama feete tay wannan kakadhee sitti himu jechuudha kakadhee wannan sitti himu maa inni hundi kee viidiyoo kana sheer godhi namni kuma tokko as jirtu kun sheer godhi kompilinki godhi jazba as jala jettee dhugaa kee jette dhuydee qofinati wanni an kakadhee sitti himu isinitti himu ka bosona jirtus ka aangorra jirtus oromoo mililik fixuu dadhabe harka irraa ciree harma irraa ciree calii calanqootti cal godhee finfinnee keessatti fannisee mililik fixuu dadhabe hayla sillaasan itti taree fixuu dadhabe mallasaan itti taree hayla maaram itti taree namichi ija bal'aa itti taree isin hin fixxan garuu seenaa fokkata seenaa xuraa bara baraan ilmaan keessanii isinitti saalfattu nuti isin ammaani an mataa kiyyaan amma wallaahi ormaa wajji haasa'uu hin saalfadhan baxaam kono sheeminna qabaan wallaahi akka mataa kiyyaatitti sheeminna qaba maaliif ka 4 kiiloo jiru afaan oromoo dubbata ka oromiyaa hunda keessatti booyu hiqqifateetiin hin booyu abbaa isaati jechuun nama waggaa 60-50 ko ayasaasinim ይሄ ነገር አያሳዝንም ኑቲ ባረ ወያኔ ወጋ ዲደም ይቶርበ በር ወያኔ አንጎረ ትርቱ ታካ ትግሬ ሃደ ትግሬ ተቦቱ ነገረ በር والله ነገረ በር ሂነገረ ኩነ ወጋ ዲደም ይቶርበ መለሳም በየቡልቼ ኢብን ኃይለ ማርያም ነምጪ እያንቀምልሶም በየቡልቼ ታካ ሃደ ትግሬ ተገባቴ ቦቱ ነገር አማተና ዋዋኑ ፊ ወከሰ ወልቤከኒ ወኛተኒ ወጋ ለማን ቆፈ ደርበን ሃት ትግሬ ቦተ ማለ አማራ ክልል ከሰንጅሩ በርቦች dararan gudeedan reebich saamich amaara killili keessan jiru ba dabuub keessan jiru ba even tigraayin jiru ammalal yeroo ati haati keenya hindu'in abbaan keenya hindu'in miskiinni hindu'in hiyyeessi hin reebamin hin dararamin hin saamamin jettu aljalaa kataa'ee gowwaatiin jedhu isuma afaan oromoo dubbatu jechu aboo bi'inillaahi alkarimi warri afaan bantu aangoo tokko malee osoo aangoon qabne jala kana teetteetiin hin gowwaa jettu
imimman mana keessatti haa galu. Haadhatee boochisee akka haadha Oromoota kaleessa Wallagga keessa faannoon buqqisee booyarsonitti gabaabdutti torbaan kana keessa jechuun haadhatee boochisee nu haa agarsiisu. Namni gammachuu harmee Wallagga keessaa bootu san si gammachiisee as jalaa koppiliinkiin goone sheerin goone yeroo dhiyootti har'umaa borutti boochisee nu haa agarsiisu jechuudha. Boochisee nu haa agarsiisu. Nuti ko akka ijoollee biyya Arabaa kana jirtu biyya alaa kana jirtu ka aangoon barbaanne ka mootummaan deeggarre ka bosonaan deeggarre akka isin walitti araaramtan gatteettanii mari'attanii jecha kutaan Oromiyaa hamma dandeenyuun waan dandeenyuun gargaarin hin jiru bara. Takka isin duran dhaabbanne barko waggaa darbe akka jiruun shirkaan ajjeesaa buqqisaa mana tokko qe'ee tokko sangaa qaltanii foon dirraa qofa nyaataa biraa deemaa turtan bara. Waan hunda keenya ka biyya bulchus Oromoo ka barmaani jisu Oromoo kuni salphina jennee hamma dandeenyu gargaarsaa turre. Harargee buqqiftan hin beelesitan hamma dandeenyu Wallaggaan itti deebiftan Salaalee akkasi Booranni akkasi kutamma dhiyooma kana Baalee akkasi torbaan lama ta'e dura jechuun hamma dandeenyutti waan dandeenyuun hammuma danda'uun qimamii mana madaami faga diyaaspooraan bahutti shilingii qaburraa faxara ofiitirraa qusatee namni rakkataa Oromoon gargaarin hin jiru biyya alaa kana keessa jechuudha. Sinigalee miti hin jiru jechuudha. Namni isin dura dhaabbate tokko hin jiru gabbayee namni isin dura dhaabbate tokko hin jiru har'a walii galan boru walii galan iftaan walii galan isin guyyurraa rakko ganamurraa rakko galgalurraa rakko sinigalee miti. Baxaam yaasazina rakkoon keessan kun yoo furamaadha. Isin furachuu yoo dadhabdan maaliif gabbaatanii akka dhiiraa walitti hin dhukaamne dhakko nuti. Walin lolinaa miti. Aangorraa walin kaasinaa miti. No problem. Nuti ka barbaannu feru marroon aangoo haa qabatu, feru joor aangoo haa qabatu, feru abiyyi waggaa 100 haa bulchu, mililikuu waggaa 47 isin bulchefa. Sinigala miti. Mililikuu hunduu keessa isin dhiita, isin fannisa, harka isin irraa mura, harma isin irraa mura, calii calanqootti halkan tokkotti nama 50 meeqa raashanaa isin bulchaa ture. Nuti aangoo ebalu haa dhiisu, ebalu haa qabatu miti. Haati Oromoo haa boqattu. Siyaasni haadha Oromooti irratti deemu irraa bilisa haa ta'uu bosona waliin seena. Abbaan feeta wal naqa. Rasaasni yoo dhuma isinii daballa. No problem. Namuu deeggara mataa isaa qaba deeggara ofiitti rasaasa bitee haa ergu. Akka dhiiraa walii baya. Yookiin akka ijoollee Suudii tanatti wal qabamu hundutti wal naqaa nu galchinu. Haadha Oromoo miskiinarraa goraadha gaafiin kenna. Miskiina isin baatii 9 duudatti isin baatte. Garatti isin baatte. Waggaa 2 duudatti isin baatte. Beeloftee garaa beelotiin dheebottee garaa dheebutiin harma luusiftee si guddifte. Tayoo ati kuftu ani haa kufu jettu akka waan bakakkaan itti bu'uuna aldiinak arra qawwee qabattee haadhatee ajjeefta ay dabbirim ay sagatattitim. Haati barati arra ajjeeftu shiftaa irraa dhogguu dadhabdutun gaafa ati daa'ima ati ofirra albaatu ati fincooftu yoo asitti qarane malee takkaa sadaqaa nyaanne beeynu innoo zina rabbi musiibaa haadhata itti buusee na agarsiisu wusha enu gifti kan isin jira sisfallik koppiliin gaargi sisfallik shee gaargi sisfallik tabada dhimma sadaqaati miti dhimma lubbuuti anas sisale ilmoo sadaqaa jetti yahuda nama gifti si gaafata jiru sisfallik shee nama godhi isin jira bakakkaan sitti haa buutu ilmoo abaarsa sinigale miti nuti kajechutti jirru siyaasni qumaari siyaasa ka haadha Oromoo kutaa Oromiyaa keessatti irratti taphatamaa jiru irraa haa bayudha. Ofii waan feetan wal godha warri humna qabdan haadha Oromoo nu dhiisa. Haati Oromoo haadha teeti, haadha teenna, haadha sheekiti, haadha qeesiti bakka ta'uun alchaalneme ko. Obsine ko alchaalneme hun. Ta'uun bakka bannaa taachuu nu dhiisa. Hinda bara dhiisa. Onnee qabaatan deema akka ormi baadhee dhufeetiin haadha teessan saamu kanatti saamaa nu garsiisa. Maali rasaasni keessan haadha Oromoo malee hin danda'u innaataachuu afarti bila. Haadha Oromoo malee hin dandeettanii isin haadha teessan galiidhaan jennaan gowwaan galaniitii dhaanee jiran wushoochi nama aarsiti. Hundi keessan baxaamitti nama aarsitan bar nama gubdan bar. An haadha akkasii san dhabee bar du'aan dhabee garuu bagguma ciqqii keessan kana rabbiin haadha tiyyan garsiisin. Ayasaasni naachuu mande. Maali isin haalan qabdanii isin maal abbaa keessanii afaan banta koomentii jalatti dhugaa rabbii. Maali coraa dhabuun kun jira barkoon nama aarsu kun akkamitti aarsine hay jira yoo qabsaa'u goonni onne turaan jigee fuura sinigale takkaa kolwa wallahi ladin
nama gubdan barko ha hin gubanne bar gubanne dhiiga furaa jirra barko dhiiga furaarra ijjakkitanii diimata argitanii du'uu barbaadan osoo biyya jiraadhe taa kan wallahi haadha san bira dhaqee du'uu barbaadan isuma dhuganna gubaane ko akka keessan kanaa miti jechuudha bataam yaasaatila namni haadha qabu akkamitti harmee oromoo miskiina waan nyaattee bultu qabnetti garaa jabaata bar nuti dubbachuu saalfannee cadhifne malee dubbachuu saalfannee cadhifne malee oromiyaa keessa arsii lixaa kana keessa dhiyooma kana haadha jalaa ilmoo ajjeesanitti haadha irra dhaabaniitiniin awwaalu dhogganii reeffa bineensi hanyatanii harratti fe'anii magaalaa keessa oofaa turan bar kun caafidha bar ka wallaggaa harmee wallaggaa kun bar caafi bahe bar mee biyya bilbilaa waan ummanni keessa jiru gaafadha kalee malee dheengadduma guyyaa sadi dura bar kolooba kanatti halkan dhufanii ijoollee meeqa morma irraa ciranii biraa deeman bar ka mormi irraa citu ilma oromoo ka reebamu haadha oromoo ka hidhamu haadha oromoo maali ilmi kee shanee deeggar maali bakka namni tokko yoo si jibbe indazzi ka as qayyame bade shanee deeggar yeetuma morma sirraa darban bar lubbuun namaa qisaasa ta'e bar mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu biyyi tokko biyyi kan jedhamu yoo namni nagayaan bayee gale ulaagan mootummaa ulaagan biyyooma ulaagan walooma yoo nageenni jiraate mootummaan jira are you understand buchilloonni mootummaa deeggartan warri yoo namni waa'ee mootummaa kanaa dubbatu akka waan namni isa jibbuutti duttan uf wallaaltan sakkartan sakkaaraamin garaa quuftu jechuudha abiyyi yoo ta'e narra ittiin dhiyaattu na aldiinak soddaadha baran sodaadha kanee balaa at qarbam ana biyyi waggaa dhibba osoo bulchee natti tola minen bihoon soddaadha jechuu soddaa kiyya biyya bulchaa jedhee ittiin boona garuu ulaagaan mootummaa waggaa 8 abiyyi aangorra jiru kana ar'a wandi shitat wandi bishatti jedheetiniin ko hawwii kiyya ko borus iftaanis ko akka dhiira urgaawuu fedha ko nageenyi murteessaadha biyyi tokko biyya kan jedhamu mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu yoo namni nagayaan bayee gale nagayaan bayanii galuun ko yaaddoo baram namni nagayaan bayeetiin hin galu bar Itoophiyaa keessatti so ani ka bosona jirtus ka aangorra jirtus qumaarri siyaasa harmee oromootirraa kaasa yoo humna qabaattan yoo dandeettan afaan nagayaatiin ta'a waliin mari'adha yoo baawunbar zuuriyaa ta'uu yaayyu orma wajjinuu mari'ataa jirtani orma wajjinuu mari'ataa jirtani baawunbar zuuriyaa ta'uu yaayyu yookiin immootu kara bosonaa achi siqaatiniin nuti yoo warri mootummaa deeggarullee waraana mootummaati qawwee haa bitu warri warra bosonaa deeggarullee warra bosonaati qawwee haa bitu awwaati isin rasaasa fixattaniin isinii binnaa jechuudha ka barbaannumaa inni harmeen oromoo booyuu hin qabdu imimmaan harmee oromoo kutaa oromiyaa keessa hunda irraa dhaabbachuu qabaadha gaafiin kenna kana dhimmichi dhimma poolitikaa keessanii miti haati oromoo nagayaan baatee galuu qabdiidha kana qofa barbaanna nuti abbaan fedhe aangoo gadhiise abbaan fedhe aangoo qabate ka aangorra jiru itti fufe maalishi daawwanti ka aangorra jirullee mana nuu kenneen beeku wala damoota nuu kafaleen beeku ka dhufullee nuun beeku jechuu nun ilaallatu sun nu warra mallaqaan bitamu miti osoo bitamne bara kana bitamna alfallig mene yokkule abbaan fedhe mallaqaan na bitachuu hin danda'ullee soban deeggarullee biliyeen bikafluñ haati oromoo du'a ima waaka du'an hay biyyi teenna bilisoomte ifaan nuu ife maal fi gora ifaan biyyi ka bareeddu yoo namni nagayaan bayee gale malee eessa godha maal godha maal si godha isini galeera kanaaf nu ka barbaannu poolitikaa keessan qumaara keessan harmee oromootirraa nu kaasa maaqabii irra buuftan kana irraa akka ka'u barbaanna are you understand isini galeera kana hawwii kenna kanuma viidiyoo kana share godha namni kumaaf dhibba yaa jirtan kun warra dhimmi ilaallatu hunda biraan gaya rabbi biyya keenya nagaa haa godhu feemasoota illee hedduu warra biyya keessa jiru hedduun komatina karakkoo qabu warra siyaasati warra biyya bulchaa jiru malee feemasiin akkana ta'e garaaf bitamee minaamu jettanii warri ala kana jirtan illee itti dhiina
hunduu akkuma bakkuma jirtanii sagalee taafi. Maaliif ammoo tokko biyya keessa jiru haganaanoo jedhe ol fuudhaniitu dirqamatu mootummaa deeggarsiisa yeroo tokko tokko